كنوف قدتو دين إسلاما خوني خوتا جراكتا نتجزاني أكنوف قدتو دين إسلاما خوني خوتا جراكتا نتجزاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الرد الديبيني ربي كن سبحانه وتعالى فقلني علو أفيرا جماعة قدس إسلاما خبجاني أسير كمو كيسانيف إسنس إدوتا كغلطوما جنة سغلين ندا قامتيمي نمني هدون توكو بكا بيروجي أتمو مسجد خيسا جنة هدو هيري نمكا بقوا نمني بكتانا تركمو أفيرا خبجاني أسير كمو كيسانيف أن سلاو بورقودا كبوري نيروبي تي إفما هميلة في كنا متكبيرتا ولا ما سيدي خاصنا دفني قولا بمكرة وجي رامي بودرة غافي غافتن هرماتوني جو أكاسيتي خان والنجان نتا لقام جرتي مي سكرين أوكي نتا آيا جركي جمال تجرا سيدا جيرو تانا نمو جرات شمجر immoo khayyoo jiraannuuf waan jiraannuuf meeqa keenyaatu beeka wanni jiru gaafii dura wanniif gaafachuu qabnu akkaataa irra jirtu kanarraa gammadaadhaati tana gaafii qabatamarra jirtu kanarraa gammadaadhaati hariiroo rabbii wajji qabdurraa gammadaadha akkaataa wajji jireenya maatii keetii wajji qabdurraa gammadaadha if gaafachuu qabna jechuudha. صلاة هريرو ربي وجه قبل أكمل وان جوي فاقام تبيرو قبضة من رجل تخانا دلقا رجل يوقعو أكاتا ينكما خيتي أكاتا إيكونومي حالا من رجل تخانا راقم مدادات تنقافي يوقم مدان تيفن لمالي وان برباد نسان أركت جونا لفو قتل مفا جنكي نمو بزي دلتو الدنيا كان رتي دنديتي وجه دلتا دنديتي مالي نمي دلتا كنجر دنديتي اوكي تكنيكال سكيل وان جنو خانا دنديتي يجو نشيدا يوخاو دعوة ولو خانا قفامي نملي غري نقدا دندها نملي غري ماجي بلفتشو دندها نملي غري بروسر الجبالة نملي غري نشيدا دندها غري علمي دندها دنديتي تيامالي جتي if barbadu qabde wajhi rajaran talabba famali ega dandeetti teesan arkatte irra deebite irra dalagu dandeetti san fakkeenya dandeetti tee o daldala taate daldala sana gama carrashaatti fufi fuulaan lafa dhaabbattee khasaarta khayran kooko ma wataka sidurat namadina kooko khuftu khay irra deebidaan waan agarte san irra dalagu qabde yoo dandeettii ta'e nashiidaa taate waan san bakkaan ga'u yoo nama dandeettii walaloo qabaatu ta'e waan san bakkaan ga'u dandeettii san irra daleede jechuudha ta sadaffaa maali harka kan nuu dhabuudha eega if barbaaddee if harkattee harka kan nuu dhabu hubbuu takka wanni ta'uun jiru musliimoonni magaalaa guddittii biizaantaayim impaayar banuudhaaf magaalaa koonstaantinoopil yookaan taa'ama istaanbul tana yaalii 22 ol godhan hubbuu takka wanni ta'uun jiru khuftu khay wa takka rakkoo qabu rasuulli risaalaa tana sallallahu alaihi wasallam asiin nuun gahuudhaaf amata 23 laffaan amma immoo islaamni goojjoo jalloo fi boqqorroo hunda keessa jira laffaatii gaafas isaan godhan irra deddeebiin hubbuu takka wanni ta'uun jiru rabbi irra abdii khaayi naa godha jee itti amani rabbi itti amanuu shahaadateeni qofti faayidaa qabdu ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah qofa osoo hin taane amanuu abdii isarra kaayuudha naa godha jee itti amani rabbi qurxubaa jaanii mootiin ispeen tokko qansarratanyaa ture osoo mootii hin ta'in dura dhagaa gubbaa ciisaati osoo fuulii dalagatu pilaana beeta mangistii isaa kaaya akkana gizee mootii ta'e asiin akkana beeta mangistii akkanaatiin jaara gamanaan walaleessitootaan ta'a gamanaan maatiitiyyaatti bashannana wahuma santu ta'e rabbi shakkina dheera ta'e
namni keenya jiruu isaa hunda keessa rabbi shaka akkaataa isaa hunda keessa rabbi shaka hattaa ilmaanii awoogaa yoo ilmoo horree guddisa akkaataa adeemsa keessatti rabbirra abdii kaaye naa godha jeetti aman tabiroo hawwiin qofti ma'anaan qabu usteetuma bakka takka teessee waa hawwaa wal kanuma teessa indaleetu immoo ni hawwita rabbii fida rabbiin yoo atin tattaafatin eessaa jiru waliigalu jiraawoo rabbii fida hayyee gaati rabbiin amantaani ilillii tan maqaa rabbiitiin aboo rabbiin amannaami tokkichummaa rabbiitiin rabbiin tokkoomi hayyee gaa bishaan kunas jiraa jedha bishaan maqaa rabbiitiin hoottu harka kiyya keessa seeni yoon jaa oleni seenaa bishaan kun bishaan maqaa rabbiitiin harka kiyya keessa hoottu seeni hin seenu akkanuma osoo naasoo amanni dhibbi lama dabalaman amantii islaamaa keessa waan garii ta gochatti haadamtu jira an bishaan kanan dhuguu fedha akka qabee irraa banee dhuguun qaba jechuudha waliigalu jira waan barbaaddu harkachuu feeta laffa'uu qabda jechuudha laaftu wanni ta'u amantii islaamaa keessa waan garii ta du'aa'ii qoftiin goone tawakkula jechuun sababa yoo goote tawakkulli jira waliigalu jira qadaranni amanna nuti immoo qadara lubbuun guyyuma rabbiin jee baate jee yoo kararra ciiste makiinaan si hojjee duuta dhume waan barbaaddu bakkatti wanni dhufu takka hin jiru ati haadha teenya haajarii miti ka bishaan sii ba'uuf bishaan dhuguu feeta yookaan bishaan eela qotatta yookaan bishaan si dura bee duuta dhume laffa'uu qabda waan takka harkachuu hawwiin qofti ma'anaa takka hin qabu rabbiin qul i'maluu jedha ilmaabuu dalagaa malee usteetuma bakka takka ta'aa yoo hawwaa oolte umruma ta'eetii deema malee waan takka osoo hin goone deemta jechuudha tabiroo waman araada al-aakhira wasa'aa lahaa sa'yaha namni aakhiraa maraxatee dalagaa aakhiraa san dalaguu qabda waan takka harkachuu yoo feete dirqama dalaguu qabda jechuudha tabiroo gama keessanii deebina ammaa waa meeqa kaasne ta duraa dandeettiin tiyya maali jennee if qoran yoo dandeettiin tee teeknikaal iskiil waan jennuu kan yoo kaa'u waan waliin dhiyeessuu kana ta'e kanarra dalage yoo dandeettiin tee naggada ta'e naggada sallikkiin narraa dalage waan yeroo hedduu nutti ni mamne takka jira qabeenyi qoshaashaa addunyaati maallaqni mujrima nama godha qoshaashni addunyaa maallaqa maal jaamaami yeroo hedduu saahiba kiyya tokko maal jedha qabeenyi yoo qoshaasha addunyaa ta'e qoshaasha keessan naa hannaalaa akkasii jaragee warra osoo lubbuun jiranii nama 10 jannataan gammachiifame sahaabaa 10 san keessaa namni 3 miliyoonaroota turan kun sittin himamu Zubayr bin Awwaam Abdurrahmaan bin Awf Uthmaan bin Affan miliyoonaroota jechuudha adeera kiyya dalagan qabeenya saniin waa tajaajil qabeenya saniin amantii tajaajil immoo qabeenya san akkamiin maaneej gootaa fi akkamiin daleeydaatu gaafiidha jechuudha wajji irraa jiran tabiroo gama Naayiroobii deemina as keessa yeroo ballootu jira yeroo balloo akkam dhiyeessinaa ibsu masgida kan abbaa diiddan baageessi yeroo kana akkamitti itti fayyadamu jirraan gaafii umriin teenya osuma nuti hin beekne deemaa jirti amata 5-6 dura akka kanan turre miti ijoolluma xiqqoo takka ture namni dilli tokko umriin deemaa jirti namni dilli tokko du'u jira jedhan du'a waan normaala takka fakkeessu jira because hogguu dhageenya ka har'a aanaa cinaaksanitti akkanaa du'e har'a aanaa miidhagaa tola akkana du'a normaaluma fakkeessin adeera takka duutu hawuun hin jiru akka qiyaamaa ifitti himi kan akkamitti rabbi kun nama namni tokko yoo guyyaa 4 mana murtii dhaqee aboo badii akkanaa balleessitee jirta guyyaa jummataas deemu murtiin sirra murteeffamteeti fannifamuuf teessa yoo kajaamu ta'e haga jummanni sun ga'u hirribni isa ni qabaa hin jedhe duba namichi sun guyyaa duu beekee akkasii waswaasee muddame nuti yoo guyyaa duu ni beeknaa
سنبر بيخيتي وانه قبعه الجلال تنافو ربي قمتشيسا ربي قبرات وفي قجولا رمتيج يرو قبل تنا أكمت التفيد مجرى يو بروم سر رجران بروم سسن اتفوه يو دلدل رجران دلدل سن اتفوه يو بروم سعلمي حلقة علمي تخنم تجرى سنر هرماني يرو تيجا أكمت والنغونان assignmenti isini khannamtu jechuudha tabiroo hiree qofarratti if khannanii dhiisu akkanuma ta'aniituma namichi ati hiree teerra keessa ku yoo du'e yoo hiruma qofarra kaayanii dhiisu amata jaha torba kudha way haga as jirtu dalagachaa hiree sa hin eegganne namu amala jira keenya أنا الدنيا ترى ورنا نجيب بيجوا على وانا من بولو لوفتان ديسمبر ده بريغانا هيرين بيالانا لوفتيتر أكنا كينيا لوفاني ديمو مالما لوسنتي أتشمر راولي ندي لومتي أنخيه ديمو مو نندي دي كندا بيتيزم أتشبودا نمشي مالف دي دبا كاموجا جولو ما تجرا جي أباغي يا شيخ الدولة أكنا برا نيريسادين تولتو فدا أكمل دي دا نقافته لكن ديمو مالي بوران دلغان بيجس نجرتي أتشيس نجرت إلى أن تدبيت أكستي مجادرة يادو قوف دبرز نمو عمل جرن أما وهما نمني نيروبي دفيفي أكرر كتوتان عن أركاسين فدوا ناقل هدوغ إذن دللو جرتان تا ساقون يقريتين يتبتا لك يا كفيتين يا جلالي قوال أدير نمني بيسات التهرّي بينامات سلكوس هرّما جاشي أمين برا نمني أبتم الرجل خنا بكر الرجل خنا تنجد جيرامين أشيلك إيد جيرامين ونانجت تسمت تنخفلا يجوا بولولا ترى خجيبان ربي أسيباس وانا نركوي سنير رانكا بويسنيس الركونتي يا روبوبت الركونتي هوي بلاش هوي نمني أمتا كودن سيدي كودا جاس تاي باتي تيمو دولار ترباتم لبيغ تانا ركونتي يعني وسو من قدوتا تي نمني أكاس قدو واتاك ركونكا ببوتي كي يعني خبجنا أتي تدي كان استاو خم متار أبدي جزي دولار لبافي ترباتم باتي راغورتو هركي سنولتو جزي حوالا ريتي فلتو أكامي سياجة جماعة وركي هجرينتي ربي التاني سهر كجلت ترتيبا هي خطول فتوات يرون قبتش جلتو تنا تكا تراشينا وتيس بروخي نمي تهيري سيباسو سنر رخيسي هيرينتي واسقراتيو ما نبيت أسي يو ربي سيتشافسيو كبينيا هين تتافتو بكتيسي ربي جريت ربي الرزقي فيدا خاتين تتافت عمرين تيديمو جرت يفقوا قبان هدو خيسان هاسو لما هاسو كان بودا ندلن تنتا نلال لجوان اوان نمولتي هاسو يديمو ادير خيا عمري درغ غما تنرنا ولكاسي دي وان دياتو اسي غوبه نما قرشي سديكي شانكم نجير نيكتي بيو ساو مال مواي مالكا زواولا جچو ملدن لكن نمني جرات شوف دلقات شوفه أكاد أخي ستي من قدوة ربي تياتو لمي من قدوة نعم آمين جا نتي من قدوة را ركون قم نمي چمتا دابين لا لقنا ركون تي أكاد أخي ستي جرنا عمري تنا يرو تنا أكن ديمني يود حلقة علمي بوبو بروم ساكادامي بوبو يو خاو وافو يسوع لانجويجي برچو خانا هوندا سيو بوتي يراچه دلدل الرب بوبو ترتيب همينين إنكم يو خاو غبيتا كار كلا ماني كمن نمني كيسه ساجا هي فترانياته سبي زوري وللرسالاته
إيجاسي أجيلا والنات استعيت مراحة قولي أقال كني أمس ديبيت مرافين كم نما يفتشي زابا إنه الفاتو لكي واقباتشوني والفاتا جانمني واقباتني وهي الرقوني والفاتا مسكين ما ترى والفاتا جران ماتي تيتيف واغدو فيتا إمو غدو دلبد إنو الفاتو انفقدو وان بربادو أركتشو فيتا إمو غدو دندين أمتا خيتنا دابتشو فيتا دين الإسلام تنا دابتشو فيتا كبينيا خيتين إمو دنديسو خونينو الفاتو ما كباتا تون قفتي سنو الفاتو خوني سنو الفاتا وركي خوني سنو فقوتا أكادا غيستي umrii teenya haasaammannu tabiroo hinaafa wali hinaafu guddina walii wal khutu manguddooleen hedduun takka biyyatti du'aayisii maali yaa rabbi wallu qixxeessii maali ka hiriyaasaa ka majjaatamii ka profeesanaatis gaddeebi'ee akka isaa wajjimoo yajjimaatuma dhufe yaa rabbi wallu qixxeessii maal jechuudha awwallu qixxeessii tana karaa qajeelaarra nu kaa'ee waan ja'anii sa'uutu namoota gariitiin jee hundaan jala keenya hinaaffarraa qulqullaa'u walii quudhuu waa barru nama waan takka rabbi godheef nama san yaa rabbi akkasaa na godhi jechuun normaala rakkoon qabu akkasaa sanuu kana dingaa yaa rabbi isaa ol naa kanni dhume hinaafuu maaltu fide akka walirra jiruun namni wal tuffachuu gizee namni tokko rabbi waa godhee fi ol mul'ates laaqa shaamee kana deengadduman isa beekaa inumaa irra faraadoo bitata laaqa kaluma jimaa kasaaree ture irra akkana lakki kalee akkas ture inni akkana jira ati yoo akkam jirta waan isin kobalchiisu biyya teenya san Itoophiyaa makiinaan ammaan tan akkaan heddummattee jirtu dizaayir jaanii makiinaa suuzukii takka mucaa tokko ulaa dura taa makiinaan tun hogguu irra daddabatti ammoo maal isa namuu dizaayiruma bitataa dizaayiruma tanaan na jibbisiisee jaa adeera qabaattu bitadhu yookaa'us isa ka bitatee maaltu siigee akkaataa keessatti hinaaffaa walii quudhuu dhabu wal jala buluu dhabu tun kuffaara Qureeshiitiif waa takkaan goone hinaaffaan osoo waa goote kuffaara Qureeshiitiif waa goote maaliif isaan qabeenyas ni qaban ni hinaafan nuti sumuun hin qabnu walitti hinaafan akkam jechuudha yeruma gubuu walumarra dalagu yoo ta'e malee wal kabajnee ifiifuu amma keessaa baana jiruun baqaatuun keessummumaati TV standii fi flat TV nati bitattee fi wanni sun hundi kadhugaan sa'in mannis kanamaati walii galu jira keessaa bahuu deemna keessummaadhaan haga jirru san wal kabajnee wajji jireenyaa wajji deemuudha malee wal nyaachuu wal duubaa maqaa wal balleessuu wanni kun ma'naan qabu jeeti namana reefurraa hunoo eegane deeqaa 20 yookaan 10 wayin hin ta'a hedduu keessaniif hin ta'u ta'a akkaataan kun samaali jira kun inumaa kalee dhufee har'a nu goggorsuu fedha makkam jechuu maal Allahu akbar maal jechuu maltan laakiin an akkanan arge akki kun nu keessan jiru yoo qayyattee immoo anaat dogongorarra jedhe jechuudha tabiroo dargaggeessa kanaan wanni jiru akkaataa waan ogguun ijaamaami waan ifii godhuun feene naman godhin maal adeera kiyya haga waan eegalte bakkaan geessu qalbii ta'e facaasin qalbii ta'e afaanuma Oromoo kasii galuu si yaa'imu dubbii gubbaa naannawee sii galuu diddee jara kana firraaliis walii galuu jira warra gamanaa kana معناه كان جريو خرا حلالي خرا شريعة نبي دينته أوف يعني زروزة خيرين دو فرقوكم إمو بس إيه سمير رانفر وي أكمان الجري ربي نسان كان نقوم نجي رانفر ولي قالوا جرا
ummata kana wajji takkaala majaa maaliif riskiin tiyya bakka hin geenye maaliif ogguuna dhiphatte maaliif istirasa keessa seena akkam jechuudha akkamitta asii waan rabbiin hin feene dalagaa jechuudha an obboleettii laman qabaan fuudhan illeedha obboleettii ya namni akkanarraa dubbisuun fedhu fuudhan nama balleessaa tanamaatis hin dubbisu maal naa godha maaluma waliin qabnaa tiyyees yoo tuite harkan si ciccira kanaafuu tanamaan tuqu ilaalcha kun iimaanaa fi ilaalchi gargar ba'uun qabu sijaaraan nama miiti akka shari'atti hin hayyamamu jenneemi akka ilaalchatti haa deebisnu isa sijaaraan maal naa gooti son bakiyya miiti yoo jee namni tokko daran waan san itti fufee dalage iimaanaa fi ilaalcha gargar hin baasina rabbiin ummata kana halaali yoo ta'e malee nun hayyamu immoo gama ilaalchatti haa deebisnu ummanni kun maal naa godhaan obboleettii tiyya akka namni irraa tuquun fedhu maaliif inta namaa tuqa jeef gaafachuu qaba jechuudha an osoo fi umriin ta'e digdamoota keessaa achiin fagaatin akkamitti wanna jette yoo kanaan jettu ta'e ta duraa rabbirra abdii kaaya itti amanuu shahaadateynii qofaan miti naa godha jeetin itti amana osoon kutaa kudhan qara'uutin hulaa gachufadhee guyyaa eebba sagantaatii yaa maal akkana haasootin ringii godha sanuman haasooma sanii godhe Septeembar 13 shakkii malee rabbiin ni godha nin beeka isarra abdii kaaya ta lammaffaa anjana kanan beeku na beeka ta'ettu gadaa baatu macnaatun jirre osoo wanni kun hiika qabaate waan faayidaa qabaatu ta'e ana edanarraa hin irra bobba silaa haasawan beeku jettanii wayna qomattani macnaan qabu yeruma gubuudha diluma dalaguudha umruma fi qisaasuudha jechuudha ta biroo ta dhumaa wanni dargaggeessaan jiru eenyummaa ta'e jabeeffadhu ati maali adeerati ati maalin jee islaamni amantiidha ati muslima ati maali eenyummaa ta'e jabeeffadhu gaafa if kabadde namni si kabada gaafa tartiiba jiruu kee keessatti if kabadde namni si kabada gaafa kabajaa ta'e lafa gaddeebistee riide namni si riga jechuudha nabiyyi kee arrabsa gaafa wajji isa fakkaattee irreechadhe ite akkasaasisee gochaa fi jechaan sirratti hule lakkii kumsa sabboonummaatu qaba nuti oromummaa ta'e jechuu maltan naaniin waa'ee sabboonummaati juun 9 bariisaa guyyaa 4 bara 1887 calanqoorra kadhume abbooda kiyya naaniin waa'ee sabboonummaa immoo lollummaan sunuu dhaadannoon calanqoo Allahu akbar turte galaa gaafadhaa warra keessa takbiir lola amantii tiyyaaf harkan hannu amantiin tiyyoo sonan jirtuun tuqamtu lola akkasii ture immoo akkan taane si himame dhugata eenyummaa oromommaatis keessuma jirti immoo irra akkas ture jechuudha yoo qabsaawaa an qabsaawaa keettu ta'e qabsaawaan amantii hin qabne takka hin jiru namni nama amantii qabu qaban qabsaawota addunyaa kana dilli isaanii amantii qaban kaafira ta'an muslima ta'an amantii ni qaban mudannoo takka ta yuunivarsiitiin na mudatte isinii himee haa goolabnu eegasii gama gaafit dabala yuunivarsiitii tana barsiisaan ol seene an alaqaa kilaasiiti alaqaa ni beektaniimi alaqaa kilaasiiti kana ol seenee wal barnoota godhe guyyaa duraati akkana abaluutiin jaama biyya akkana irraa hin eebbifame maal de eegasii mee likkinna caqasaan hojii jirtanii mee lakkoofsa alaqaa keessanii naa kannaa eenyu alaqaan jee barsiisaan akkasii harka baasee ana barsiisaa anaan jeen alaqaan likkinna dhagaa kana hayyee bareedaadha afaan oromoo dubbata bareedaadha eenyu maqaan kee maal jee maqaan kiyya Suheybiin jee namarra jirra barataa 46 yookaan 50 kilaasiin guutuu eenyu maqaan kee Suheyb haal maali waan saa maali maqaan arabaan hay hadeera maqaan saa qaamaara hay barbarisaatis maqaan kee qaamaaraati
maqaasa ammanii mugaa'ee hundaafuu maqaa amaaraa ta'u barattoonni kilaasiin guutuun qofan hayyinumaa jecha naa deebistaa jedhe barsiisaa kiyya jechaan miti habalaayin akkasi deebisaa jedhe ammagaa egaa amantii tiyya dhufee an sararri kiyya diimaan amantii ta'a eegasii barattoonni barandaarra turee fi maal kun fiigaa dhufan soheetti maal taate maal hidha keessaa hin jeeyyaa wasaqa osoo qaamni kee kun nagahee qabu bakka tanaa deemee akkasii fiigaa kun boodarra na yaamee gisee sinisteerri gee anna saabdaktii san anna amala kiyyarraa waan hin jibbu takka irratti hin dalagu namicha san jibbeetiin saabdaktii isaatis wajji jibbu booda na yaamee dhuma simisteeraa irratti qabxiin tee 74 akkana 16 irratti dabaleetiin eesii galchee naan jee eesii godhee lakkii naan godhin hin jee naan qabxii ta'e itti naa jamu dattaateeti qabxii ta'e itti naa jamu naan godhin jeetiin biraale eega guyyaa saniitiin kabajaan isaan muslimaa qaban si ajaa'iba takbiir jiru akkaataa if kabaje dura amma osoo nama biroo ta'e lakkii barsiisaa kiyya nuti amantiif kutaa waliin qoonnu maqaan rakkoon qabu jedhe hin jiru asirri kanaa na bira akkaataa keessatti dura if kabajuu qaba sararri kee diimaan amantii tana ta'uu qaba nama if kabajuu kabaja namni ustee nama fakkaattee gisee isteeppii 10 gabbuute isteeppii 100 akka matarra si ejjate jechuudha ati maalin jeeboo ta biroo takka itti sinaa hidamu barsiistuudha tun immoo kana barsiistuun ni seente kilaasii seentee guyyo duraatu kunis hayyee maqaa walii himnee harka na fuudhuuf akkana na siitee harka ono kannite harka akka deebiseetiin barsiistuu an dubartii harkan fuudhuu jeen gurratti hayyinumaa tuffii qabda leekchara balus bar muslimumaa uno harkuma wal fuudhu jirra maali ati inumaa kabajaan qabdu maal jettee oowwite namarratti barsiistuu deemuuf hin deemaa yookaan sagalee qaqqabadhu hin jeen yookaan hin deemu akkamitti hojii haasa'e akkanatti maal jettee muslimaan miti intalte hay barsiistuu as booda sagaleen tun yoo ol fuudhamte an si dhiiseetiin deemuu deemaan jeen nama si kabaju kabaji walii galu jiraaboo nama si hin sigaalleen nama si kabaju qofa kabaji yoo mirgarra na dhee bitan kannaaf mirga na dhoyta bitaaf mirgan walirra sidhaa amantiin tiyya sarara diimaadha na xuxxuyta si wajjin qoosuwan waa'ee irreechaa fakkeenya hedduutu kaa akkana nuti tokkummaa keenya jecha irreecha jabeeffachuu qabna nuti amantii waaqeffataatirraa rakkoo hin qabnu miseensa keenya miseensa islaamaa kaachi dhaquun hin dhaqina jechuu jira waaqeffataan duris ture ammas haa jiraatu waaqeffatarraa rakkoo hin qabnu nuti immoo namni ni jaa namni gisee haasa'u maal faa jaa akkana nuti osoo silaa irreechas yoo dhaqan tokkummaatu ballata tokkummaa jabaataa irreecha dhiisii osoo na wajji hajjii dhayte ansi wajji gaddeebee irreecha hin dhabu tokkummaa jechuun wal fakkaachuu eenyu jira garaagarummaa walii kabajaa wajji deemuudha akkanan ta'u jiruun na simatta haala wasaalan nan simattuu dantaateeti akkasi baateen taltee biiroon na yaamte tuffii qabdaati leekchara balullee muslimuma unu harka wal fuudhu jira maali akkanii namarra na salphistaa maal hayyee barsiistu leekchara baluu harka si fuudhee hin jeen na fuudhu jira harka hogguu muslimoota saahiba hedduun qaba harka wal fuuna hayyee gaa akkas taatu leekchara baluu kun muslimuma immoo amantii kiristaanaa keessa ulfa yookaan intala garaa godhatte ulfa san firraa buusuun ni tahaa hin jeen lakkii hin ta'u kun amantii kiristaanaa bakka hin bu'u maal jette warri akkas godhu amantii kiristaanaa bakka hin bu'u hayyee akkas taatu leekchara baluu kunis yoo harkasii fuudhe amantiin islaamaa harka nama fuudhuu ni hayyamti jechuun miti waliigallee isumaatu dilaawee harkasii fuudhe malee hayyee galatooy maal jennee adda deemu maal jechuu fedhe sararri kee diimaan eenyummaa kee yoo ta'e eenyummaa hoggandu amantii ta'e yoo ta'e ni kabajamta kabajaa fidduu sararri kee diimaan wareegama yeroo wareegama lubbuu wareegama qabeenyaa kana qogodhatu amantii ta'e ta'uu fi himtee jiruu ta'e yoo imalatti fuftee waan gaariin
galma kan geessu ta'a mee goofata tokko isin haayimu mummuydanii maali boo namicha tokko jira hashiisha dhuga warra hashiisha dhugu kana bakka kubbaa taphatan dhufe warri hashiisha dhugu kun isteediyeema guutanii kubbaa taphachuu jiran itti dhaqeeti mucaan kun namuma nagayaati hashiishan dhugu hay akkana mee jamaalessa jiraa jeen mana jamaal na agarsiisi jeen mucaan kun warra hashiishaa ka kubbaa taphatu kana eegasi hashiishaa kun dhufe hayyee qosin agarsiisaa jee fuudhee meedarraa fuudheeni bakka mana jamaal san geessee hunoo manni jamaal kanaa jee hayduboo inni eessa jiraa jee mucaan kun nu wajji kubbaa taphachuu jiraa jee akkasi gaa'e hedduu galatoomaa gaafii namni qabu yoo jiraate gama gaafii dabarree adda deemna jechuudha gaafii hogganjuun wauma hiraar isinitti gaafii amantiidhaa gaa ulamaa iteenya gaafattanii daqiiqa sadiif mee manaaf hiree kannine waan gaafii isinitti waan rifeensa isin mommoleessu jiru kana hiraar isin guute qara gaafii yoo namni qabaatu jiraate manaaf hiree haa kanninu akkam jette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Welcome to Nairobi. Welcome. You can say, David, si Modoni, wife to Nairobi, Nairobi, Tomato, when you go Nairobi, Modoni, Shawaran, Yawari, Hijabo Facha, transportation Kenya, Dubata, Ani, Adnebia, Kapachun, Watu, Adede. I don't know, that's why I'm just asking the question. Very difficult for you. Wallahi anis na ajaibe gaafin obboleessi keenya haasa'u guyyaa eebba sagantaa sar'ali goonesan gisee seennu dubartiin teenya dilli takka ta mootaraan ulaa dura fuute mootaricha akkana qaqqabatte jechi kiyya mootarumaan deemuu ture namni ajaa'ibeeti maali dhuga namni uber yaammachuu yookaan boolti tana yaammachuu gatiin yoo itti guddate tana yaammachuu ni mala immoo dhiira siin hayyamamin akkanatti duuba teessee wanna jechuurra harkis yoollachaatuma boolti san yaammachuu turra gaa'e yoo gatiillee akka guddattu ta'e hedduu waan fokkotaadha hedduu laa dirqamaa irra nu gahee dirqamneeti akkan jenne ni jirti booltii fi ubertuun anis tun waan gaafii nattee bal'inaan immoo guyyaa biroo sheekonni keenya kan deebisan ta'a hedduu galatoomaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.